akkasitti yeroo ilaalamu kotoota biyya arabaa wajjiniin maaltu nama rakkisee jedhama. Garuu hundisaa gaafa as ga'e faayidaa qaba. Itti yaadaa itti ilaalaati. Koomentii kennaa yeroon isiniin jedhu kunoo ragaa wajjinii jechuudha. Kaawuyyaan kuni biyya arabaatii dhufe. Itoophiyaa keessatti uffata tokko sun maaliif barbaachisee yookaan jettan ta'es immoo yookaan barbaachisaa ture immoo kan jettan ta'es immoo deebisa anumatu isinii deebisa waan ta'eef aga xumura viidiyoo kanaatti bakka tokkoyyuu hin deemina. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti baay'ee nagaa keenya galata waaqa baga jiraattanii chaatii as deebinee dhufneerra yeroo jalqabaaf gara mana keenyaa dhuftan ta'e sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalamaa jechaati. Kunoo akkuma asirratti argitaa jirtanii ani akkuma Itoophiyaatti galeen uffata asii bitee hin beeku. Isuma achi fidachuudha hundisaa kanan uffadhu kanan kaawus kanan qabu hunduu sanumaadha. Garuu immoo uffanni Itoophiyaa keessa jiruu fi uffanni alaa dhufee fardaaf lafoo walitti hin dhufu baay'ee walirraa fagoodha jechuudha. Maaliif kan biyya keenyaa dagaa danda'a yoo miicamellee yoo maal ta'ellee waan hundumaa danda'a. Inni achi dhufe garuu miicamennaan harkaanis miicee maashiniitiinis miicee dirqama tokkofamuun qabaa jedha. Bakka akkaataan isa duuba fuuldurisaa nama hin galu yoo tokkofame malee innaa kaawuyyaa kana ani achiin fidadheetii dhufe amma isheetii tokkofachuufanii wayyaa manatti tokko isaan ture ta'uun buna dhugu. Amma immoo gara barandaatti hin bahee asumarraanii intinaa koo eeggachaati. Kunoo jidduutti immoo inni waamoo jidduutti achaan deemaa. Kunoo kana tokkofachaan jira. Kaawuyyaa kanatti qabadheen dhufe. Inni kun isa guddaa kaawuyyaa baay'ee orjinaaliif kwaalitii qabu sinuu ni beektanii xixiqqoo ishee immoo jirti. Garuu uffata gurguddaa namaa hin tokkosu. Akkasittiin wanneen akka shiitii, wanneen akka amsoolaa, wanneen akka tiraasii, carqii, wanneen akka shamizii obbo Gammee fa'aa kunoo isaan kana tokkosuudhaafin kunoo as kanatti fidadhee dhufee jechuudha. As kana maal seetanii wanti isinitti himuu barbaadu sirriitti caqasaa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Yeroo achi ta'an wanti hundumtuu barbaachisan fakkaatu. Garuu as gaan yeroo achi ta'anii yaadan baay'ee tokko nama barbaachisa. Yeroo barbaachise immoo akka achii sana as teenyee meeshaalee nu barbaachisan sana hunda guuttachuu hin dandeenyu. Kanaafuu waanuma kamillee yoo ta'e agamiyyuu cinqatiin wanti kamuu chaalenjii yoo jiraate achitti yoo hojjenne mindaa ji'a hinuma arganna jechuudha. Mindaa ji'a numa arganna waan ta'eef hamma isa achi ta'anii wantoota tokko mana keessatti dirqama kun na barbaachisa jennee jala murreetti yaadnee erga murteeffannee lafa kaawwannee booda tumachi teessanii guuttannee baay'ee tokko filatamaa bareedaadha. Yeroo as keessan gaabbiisa bakka fuudhamuu qabu. Waan akka fiiganii dhaqanii suuqii naannoo fi jiru gabaa naannoo fi jirutti dhaqanii fuudhan wayi yaada akkasiifaatu namatti dhufachuudha. Maafan dhiisee dhufee kan jedhu gaabbii baay'eetu namatti dhaga'amanna. Andiraanis waan argeeruu fi kunis immoo akka na barbaachisu beekeetumaan achi qabadhee dhufee amma hin qabu. Yoon barbaade yeroo tokko baay'isee tokkosaa yoon barbaade immoo yeroo deemuuf illee uffata achi keessaa fuudheen uffadha gaafan jedhu kan luka ol galagalaa kan morma caccabaa akka tokko ta'a sana fuudheen lablabirra godhadheetiin uffadhee deemutti jira jechuudha. Uffanni achi dirqama warri beektan beektu tuskii barbaada. Bishaan keessaa bahii taanan bakka keessumaa morma kan miicamee cuunfamu bismaamsin ittiin argin hin uffatamu hin yaadamu jechuudha. Namoota tokko harkaan miica tokko maashiniidhaan miica. Sanas ta'u kana hinuma barbaada shaarbiin faan kokottoon uffata akka tokko ta'a. Yeroo tokko immoo baay'ee tokko bareeda. Baay'ee namni hundumtuu akkuma abbaan isaa qabateedha malee baay'ee namni isin irratti hawwaa jechuudha. Akkuma isin gootan malee. Innaa bututtuu bakki isin jettan sun bututtuunis akkaataa qabala. Waan barbaachisu bakka kun dirqama mana koo keessatti argamuu qaba. Yookaan immoo kan na fayyadudha miti jettanii yoo jala murtanii of amansiistan ta'ee wanti barbaachisne hin jiru. Likkiitti isa daangaa darbee bakka kaawwata akka mana ofii akka saayizii ofii akka humna ofiitti waan barbaachisu hundumaa otoo achumaa qabatanii dhuftanii baay'ee tokko barbaachisa. Biyaansi warra mana qabdan miti warri mana hin qabnellee mana kiraa keessattuu taanaanii waan mana keessaa nama barbaachisu malee qodaa malee meeshaa malee hin jiraatanii jechuudha. Isinii galee achuma keessattuu kun dirqama na barbaachisa kan jettan tokko qabatanii too dhuftanii baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Innaa akkasittiin kunoo uffata mana jalatti tokko isaa asumarraan immoo
suuqii eegaatii jira. Asteeris nabartii tokkos jirti, gammeenis mana jira. Kanaaf immoo akkatti sagalee irratti waraabuu dhabee ergan viidiyoo hojjedhee booda deebisee isin waraabaa jira. Yaa'u babbadeetiin jira. Samoona kana waan tokkotu jira. Hojii wayiis nan jalqabee jira. Hundumaafuu viidiyoomaan isin qaqqabsiisa waan isin bira qaqqabuutii qabu waan sooshaal miidiyaadhaaf taa'edhu wanti isin irraa hambisu hin jiru. Isin immoo viidiyoo kana laayik sheerii godhaa. Warri nu jajjabeessaa jirtan immoo yaada keessanii astaaba saayitii keessan hundumaadhaa fi galatoomaa isiniin jechuutiin barbaada. Ijoollee achiitii meeshaalee kanaa qabattanii dhufuu fidattanii dhufuudhaaf haalli isinii mijachuu baate dirqama kaargoo erguu miti. Kaamma wantichi yeroo wanta barbaachisu mana keessaa inni itti deebinu immoo fagoo nama deemsisa garuu wanta bakka barbaachisedha. Ani uffata waan natti baay'ateef uffata kaargoon godhee akkuma jirutti kan kanarraaf immoo waan akka maashinii bunaa kan daakuu, kan qimamii, kan bishaan ho'isuu, kaawuyyaa kana fa'aa waan akkas akkasii elektirikii yookaan meeshaa elektiroonii ta'an harkatti hin qabadhe jechuudha. Shaanxaan harkatti qabadhee dhufettiin qabadheetii dhufe isinis immoo warra uffanni isinitti baay'ate ta'ee uffata keessan ofirraa kaargoo gootanii waan akkas akkasii immoo shaanxaa harka keessan irratti qabattanii yoo dhuftan yoo immoo uffatuman qabdanii ta'e maal bitadheen galaa maal qabadheen galaa jettanii itti yaaddanii ta'e immoo isa waan akkanaati kan isin qabattanii dhufuutii qabdanii jechuudha. Nandaamni taana waan akka distaadistii waan akka maankaa saayina ምናምን cilfaa ምናምን kan bitu jira machiiti. Isa inni kuni asittuu hin argama. Garuu chiteessaniitu dursitanii guuttatanii baay'ee tokko bareeda. Waan akka elektirikii kanaati kan baay'ee tokko nama rakkisu jechuudha. Gatiin isaallee waddii kana biraan umurii hin qabu dafee kubataa dafee tabalaashaa. Inni achi immoo akkuma isinuu beektan meeshaa kwaalitii qulqullina qabu waan ta'eef abeet innaa qimamochee jidduutti immoo waamameetiin deeme kun akka kanatti tiraasii carqii akkasumallee shaarbishiitii waa tokko lablabitti godheetiniin ka'uuf yookaan immoo biraa deemuuf kan jiran koo isa guddaadha. Isa guddaan barbaadanii maaliif amsoolaan tokkollee jira. Isheen xiqqoon sun immoo ba'aama yookaan qodaan natti baay'ata jedhamu malee akkasuma miti jechuudha. Xiqqoo tokkosti namatti hin tolu. Erga ta'e immoo suma kana wayyaa akkaataatti fayyadamas akkaataa maalii sanaan hin jedhiin akka maaliif hundi keessanuu ni beektu waan ta'eef akkasumallee maashilii isa uffata miicuu akkaataatti fayyadamaa isaa nutti agarsiisii kan jettan jirtu. Yaa'u warra biyya keessaas ta'a warra mummachuma teessanis immoo akkaataan itti fayyadamaa kan ittiin maashiniitti miiccatan isinii galuu dhabee jiraachuu maltuu koomentii keessan dubbiseen ture viidiyoo biraatiin deebi'eetiin isa sanallee isinitti agarsiisa jechuudha warra gaafattaniif. Innaa akkasiin isiniin jedha. Yaa'u jidduutti kukkutaatiin jira. Kaawuyyaa kanallee gatii san beeku biyya keessa meeqa akka ta'e hin beeku gaafadheen beeku maaliif qaba waan ta'eef hin gaafanne. Engadda TV inchii akka dingataa dhageessu qewwee seenne TV inchii 43 nuti naannoo manaa akkuma 30 wayiidhaan binne jechuudha. Yeroo binnu xiqqoo tureera. Amma garuu TV inchii 43 birrii 47 waan jedhuun dhaga'ee garuu qabatamaatiin karakkaree meeqaan akka isaan kennan hin gaafanne. Gatiin illee gamallan dhiisin biraati akkama ketee agama akka dabalaa jiru ni beektu. Akkasumallee abeet viidiyoo jidduutti addaan kukkutanii yerootti deebi'anii wanti haasaan illee ajandaan illee wanti hundumtuu namarraatii babbadachuudha. Jalqabarraa haga ta'e wanta tokko isinii ibseera hidheetii yaada. Isin immoo viidiyoo kana laaltanii irratti yaada horachuudhaan yoo ilaalaa wayyaan akkamittiin akka walitti suntuuru jechuudha. Bakka finyoo kaan immoo wadaroo irra yeroo bu'ullee miicamee iddoo wadaroo irra bu'e irrumatti qabatee ta'a kokottoon baate walitti hi'ameenna dirqama kaawuyyaa qabaachuuni jechuudha. Nuufi yoo ta'uu baates immoo homaa rakkoo miti tokkofamneedhaanii wanti qullaa deeman hin jiru yoo danda'ame garuu otoo qabaattanii fayyadamtanii qabattanii dhuftanii baay'ee tokko isin fayyadaadheetii yaada. Yaa'u akkuma isinuu argaa jirtanii viidiyoo jidduutti kukkutaaraan harkaa kan babbanniidhaa fi isin immoo kana laaltanii waada biraa gaaffii biraa hoo qabaattan na gaafachuutii dandeessu. Inni kan biraan immoo gaafa yeroo gaafattan yoon deebise viidiyoo haga xumuraatti warri hin dhaggeeffanne isuman irratti dubbadhe isuman irratti hojjedhe deebitanii kan gaggaafattan jirtu waan ta'eef erga gadhumaatti gaafattanii bakka isiniin galle deebitanii gaafachuu akkasumallee waan dabalataan gaafachuu barbaadda yoo jiraate yaada keessan ifa gootanii koomentii fataa gootanii barreessitan gaaffiin isinii deebi'aa jechuudha. Isinii galeera miti
Kanaafuu dirqama viidiyoo daawwachuun keessanii warri gaaffii qabdan warri wanta isiniin gallee hubachuu irra deebitanii dhaga'uu barbaadanii isiniin jechuuti barbaade amma kana xumuree jira jechuudha. Isaan kana xumuree bareechee jira. Akkasittiin kaabineetii keessa yeroo namni namatti tolaa viidiyoo biraan hagan deebi'ee dhufuutti laayik sheer gochuun irraa hin fagaatinaa. Baay'ee